الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أجيفتوتك إنك كيريدا. الحمد لله بقى جراتن سنين جنة بقى جرتن تربين على ما سنين ولين هاجرات ويجا. درسين كأنك قويا راسينا سعادل مباوك آسيتي سنرالي كتاكو أني شنفا جين جرا اتلهاد دات واللي ساي سنين جرا كتان شنفان أكنا جرا لولي قويا سدفادا أكومتي أولتي اتبولي جنة دوبا سعادي دمي أفر فرأتي أما اللي قويا كان اللي أكسمتي أنسي قويا أفرفا قويا نغرتي سدفا مال جرا مجنة يوم أماس يوم أماسي كان أكنما اللولا أولاني أكسما اللولا بولاني غنما قويا أفرفا دالا هاكا أغرتي زهريتي أكسما اللولا قويا أفرفا كنمو قويا قادسيا جدام قويا قادسيا جدام هلكان كان أكنما اللولا بولاني كهفورا بافتين أكسما تتفو في دوبا لفتي برينا نلي قويا لفتي تبري تكون إموتو قويا قادسيا جدام دولا قادسيا جداني مكانو إسام مقعي كبويا أفرفا كنام مقعي مكان دولا ساني ويا هنجفنو ولي قلا أرقمتك ويا كان كيسة دوبا أمني مسلم توتا أكمل دبتن ورانا ساعة دي دمي أفر ديمي أما اللي أكسمتي ساعة برالي اتففجرو ساعة دي دمي أفري في حاجة الزهري أما الليلو اللي أكسمتي حاجة سلاني زهري قوت ويا إموتو كليسا كانت والولا ولم ويا سدفا كان سلاني أسري كأغرتي كمغريبا كأغرتي وانا كنين قوتون صلاة الكوفي أكستي أغرتي وانا مقبتي صلاة لولو مرة صلاة دوب أبتني صلاة وسونتاني سريان هيمتي جرتي نية مجلان صلاة سيفين أغرتي مرمولي راجراتو ما نية من صلاة ملي واني أغرتي سلاني ركوع في سجودان جرتو جدو كانت haala kanaan lolan qiblaa barbaadulleen hin jiru yeroo akkana kallatti minti gara galteetti duuba Allahu akbar jechaa ishaaraatuma sujuuda rukuu irra gajjechaatumaan sayfi morma walirraa jira akkasumatti namu adda addatti akkasumas salaatan haala kanaan waraanni deeme kasubiilleen akkasuma ture guyyaa san wanni walitti qabamanii salaatan hin jiru haala kanaan waraanni itti fufee guyyaa borumtaa kana akkasitti deemee wayita salaanni zuhriidhaa gahe ummanni akka malee dadhabate kallattii mararraayyuu yeroo kana qaaqaa binu amri attamiimin isbiruu saa'aa jedhe duuba saa'aa takka callaa obsaa jedhe injifannoon argamte sa'atii takka ajaa'ib sa'a takka keessa maal fiduu deemu waraana guyyaa meeqa deemetu waan fidin saa'aa takka callaa kadhate duuba ummata muslimtoota isbiruu saa'aa jedhe duuba murtiin ga'e jedhe kalaas ajaa'ib sa'a takka callaa obsaa jedhe duuba amma deemee ka ajaa'ibaati hilaal binu allafaa ka jedhan yaamatee banii tamiimii irraayye warra gosa isaati jeeshii isaanillee agartee ka yaamee milkii feetanii jedheen duuba gosa isaa callaa yaamee eeni feena jedhanii yoos akki biraa ka waraanni ruumi ittiin cabu hin jiru hogganaa isaanii ajjeefnaa jedhe rustum ajjeefnaa jedhe kalaas rustum ajjeesuuf immootu waraana agartee 100 dhiyaatutu fuuldura isaatiin jira inni duyda duuba jira garamiin itti baatare rustum ajjeesa itti kalaas jedhe isa morma irraa fuunu malee akka biraatiin waraanni hin cabu jedhe maaluma hidha dhiiroo in bararamoo dachii jalaan karaa qaba waraana kana gubbarra duuba yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatu isaa fi hilaal binu allafaa egnootii akkanaa maqaan isaanii wallaalamuun qabu yaa obboleewwan hilaal binu allafaa jarri kunniin lamaan itti qaceelan duuba warri agartee gosa isaanii isaan jalaan itti qaceelan irraa nafne jeeshii waraana 100tti dhihaatu kana guutuu
sayfiin ija keessaa guuraa morma isaanii lafatti haamaa akka nama garbuu haamutitti waraana kan of jalaa daayitee jagnootiin lamaan dhayxee itti baati akkam subhaanallah akkam rabbi jabeesse Qaaqaa binu Amri Attamiimi akkasuma agartee saahiba isaa Hilaal binu Allafa akkasit dhayxe duuba jarri lamaan wayta jarri bira geette riwaayaa takka keessatti namni dura dhaye Hilaal binu Allafaa jedhan Qaaqaa binu Amri immootu nama lubbuu keessaa carrisee jedhan riwaayaa biraa keessatti waytima Hilaal binu Allafaa bira gaye namtichi agartee fuudhee bishaanii uf darbe duyda duubni isaanii bishaan hin jenneere awwala qubsumaa keessatti dubbanne wayta namtichi bishaanitti uf darbe duuka uf darbe Hilaal jalaa nafne ajaa'ibaati bishaan jala lixee waliin jala lixee luka fuudhee luka isaa qabee raasatti baasee morma irraa muree morma isaa fuudhee wannaa gubbarra fannisee qataltu Rustum warabbil Ka'baa jedhe duuba rabbii Ka'batitti kakadhee Rustum ajjeese jedhe duuba wayta inni akkana jedhee lallabe siree isaa gubbaa dhaabbatee siree Rustumi ummanni duuba agartee ka muslimtoota bakka jiru ni gammadan duuba warri Faarisii achumatti dhaabbate duuba kalaas jibooda loluu hin dandeenye ofirraallee difaa'a godhuu hin dandeenye hin dhaabbatan dhufaniituma morma irraa muran malee namni namaan lolu hin jiru akkanuma dhaabbatan beessayfii isaanii gaddachaafatanii isaanumaa dhabaatu kana bakkuma dhaabatu dhayxee morma irraa guuruu malee namni ofirraa si deebisuuf si lolu namni si jalaa baqatu namni agartee sayfiin si dha'u kaati ofirraa sodaattu hin jiru akkanuma morma irraa guuran morma lafa ciraa deeman duuba akka nama agartee firii mukarraa guuru achitti caban duuba hamileen isaanii eega hoogganaa kennaa ajjeesan maaltu jira jedhan duuba isaan hagas achitti waraana Faarisii cabse sa'atii tokko jedhe san osoo hin ficcisiisin jechuudha Qaaqaa binu Amri Attamiimiin sa'a tokko obsaa jedhe osoo sa'an tokko hin dhumin sakan daqiiqaa wayii keessatti isa ajjeesee injifannoo gonfachiise duuba rabbi sarraa haa jaalatu Allahu akbar duuba waraanni warra mushriktoota ka gaafa sanii qaadisiyyaa jedhanii qaadisiyyaan kun agartee hallayyaadha achitti gadi guuramanii ka baqatullee osoo sayfi muslimtootaan fixin ufuma hallayyaa sanii dhuman laga kanatti hin hafne duuba akkasitti agartee ka biyyeen isaan nyaattee daaraa ta'anii injifannoon ka ummata muslimtootaa ta'e Jaaliinoos ka jedhan hoogganaa isaanii Jaaliinoos ka jedhan Diraar binul Khaxaab Alfihiriyyi ka jedhan inni baqatee jennaan jala gadi jedhe akka inni hin galle karaa isaan baqatan cufa karaa itti cufte sahaban isa kanallee ajjeesee alaabaa warra Faarisii ka samii keessa ol dheeruminni isiidhaa meetira 80 ka bal'inni isiidhaa meetira 40 cabsee harkaa fuudhe duuba Allahu akbar alaabaa Faaris tazabana dheeraadhaa ta'e isiin akkasitti tolchite ta'e samii keessa ol dheeruminni callaan meetira 40 jedhan asii dachirra bal'inni meetira meeqa bal'inni isiidhaa meetira 40 jedhan kana cabsee harkaa fuudhe duuba kana cabsee harkaa fuudhe alaabaa tana cicciree jechuudha achitti ma'anawiyyaanni warra Faarisii caccabe duuba ajaa'ib duuba qissaan irraanfatamnee tahaasayamtu jira jecha asiin duyda duubatti darsii itti aanuun keessa godhanna yoo rabbi fedhee obsaan na eeggadhaa